mootummaan Abiyyi injifatamee Maqalee keessaa dhiyeessee akka bahe beekameetiin jira. Saniifuu jarri funyaan lafatti riidee caccabsitee Maqalee akka to'atte ifaadha. Haa ta'u malee labsii waraana dhaabuu bulchiinsa yeroo Tigraay nuuf dhiyeesseef dhaabne jechuudhaan sodaa tokko malee miidiyaadhaaf ibsa kennuun jiraan yaadatama. Guyyaa 3 keessatti bulchiinsa yeroo Tigraay hambaqatee gama Finfinnee dhufe akkamitti injifatamtanii dhuftan jechuudhaan hoteela qabanii fi turan keessaa akka yaasan. Saniifuu jara uffata isaaniitu Maqaleerraa osoo hin fudhatin uffatuma Tigraayee baqatanii dhufan saniin akka maraattutti tattaa'aa jiru alatti ofirraa gadi ari'uu ዶይቼ ቬለን gabaasee turuun ni yaadatama. ትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር በተለያዩ ኃላፊነቶች ላይ ሲሰሩ የቆዩና መንግስት መከላከያ ሰራዊትን ከትግራይ ሲያስወጣ ወደ አዲስ አበባ የመጡ ያስተዳደሩ አባላት ለችግር መጋለጣቸውን አመለከቱ። ኢሳን ኑት ወራና ዳበ ጀደንሌ ወራን ኹመ ሄዱ ተሃን loltoota Tigraayin booji'amanii akka loonii magaalaa keessa oofamaa turanis waraana keenyaa miti diraamaa TPLF hojjetanidha jechuudhaan ilmaan hiyyeessaa hangama Tigraay geessanii ilmaan hiyyeessaatiin fixaa turanitti qoosaa turuun ni yaadatama. Abiyyiin afaan isaatiin tooftaan lolaa sababa itti jijjiirameef jecha waraanni keenya baay'een isaanii dhumee kunis harka kennatee ummanni Tigraay hundi loltoota keenyatti diina fakkaatanii waan godhanii fi dhiisau wallaalan jechuudhaan dubbachuun isaanii yaadatama. አሁን ያለው ውጊያ ግን ተቀይሯል። የትኛው መንደር ወታደር ሲሄድ ምንም ጠላት አያይም፣ ህዝብ ነው የሚያየው። ይሄ ቅድም ያልኳችሁ ስሜት በከፍተኛ ደረጃ አርሚ ውስጥ ገብቷል። ሁሉንም የሚያየውን ሰው ጠላት ነው ብሎ አስቧል። osoo kaleessa murtii lola dhaabuu kana gochuu baannee silaa har'amanne kun gaddaan haguugamaadha ture jechuudhaan Abiyyiin ummata duratti dubbachuun isaanii yaadatama. መቀሌ ያለው ጦር ምናልባት ሳምንት ብናቆየው የዚህ ቤት ድንጋጤ 100% የተገላበጠ ይሆናል። walumaa galatti akka injifatamee Maqalee keessaa bahe dubbateetiin jira. yoo jaamudii taate malee kuni ilma namaa kan aqlii qabu hundaaf ni gala jenneeti abdanna. amma ammoo milishoota hanga naannolee irraa qaban walitti guuratanii ammas haaraatti lolatti galchaatiin jiru. yaadadha kana dura waraana keenya waan dhahaniif lolatti seenne jechuudhaan dubbachuun isaanii ni yaadatama. erga jarri moohattee baaftee ammoo amma wanni nu yaachisu hin jiru. Maqaleen bashaashaadha fakkaatti. akka duraanii sanitti nu hin sodaachiftu. meeshaa fi waraana keenya hundaahuu baafannee jirra jechuudhaan Abiyyiin ummata duratti afaan isaatiin dubbachuun isaanii yaadatama. haa ta'u malee waraana isaa kuma hedduu kanneen akka loonii magaalaa keessa oofaman ija keessaniin agartaniiti jirtu. meeshaan lolaa kan akka misaayilii ammoo ammallee humnoota TPLF'n deebi'ee isaanirraa booji'amuu arginaan ammallee akkuma duraan jedhan wanni kun dingaa'edha jechuudhaan baacaa dabalee ifatti dubbatuun isaanii yaadatama. ሚሳኤሉን ስታዩት ሚሳኤል ነው፣ ዝም ብሎ ነው ያለው። ይሄ ሚሳኤል ድንጋይ ነው፣ ዝም ብሎ ድንጋይ። ሚሳኤል እንዳልኳችሁ እዚህ ሆነን ነው ዳውን ያደረግነው፣ ድንጋይ ማለት ነው። kanarraa wanni hubatamuu qabu dubbii ristii asmallaash jedhamuu saniiti malee dubbii seera kabachisiisuudha akka hin turin jalqabumarraa beekamuudha qaba. kana ammoo wanti ragaa namaaf ta'uun dubbumaa biyyeeti. መያዝ የሚገባና መቆየት ያስፈልጋል የምንላቸውን ቦታዎች እንይዛለን። ወደዛ በተደራጀ መንገድ የሚመጣ ኃይል ካለም በከፍተኛ ደስታ እናስተናግዳለን። ምክንያቱም የኛ ችግር ያ አይደለም። የኛ ችግር ህዝባዊ የሆነው ምልከታ ነው። lafoota gadi lakkisuu hin qabne hunda qabannee irra teenya. kanachitti dhufee nuun morku yoo jiraate ammoo karaa barbaachisaa ta'e hundaan ni astanaagganna jechuudhaan Abiyyiin dubbachuun isaanii yaadatama. amma jarri lafa ofii hawweeraramti deeffattee qabachuudhaaf waraana bantee lafoota muraasas harkatti galfatteetiin jirti. naannoon Amaaraa imimmaan dhangalaaftee naannolee fi federaalattiin torbaan kana guutuu iyyataatiin turte. akkaatuma kanaan Abiyyiin ammallee haaraatti waraana banuudhaaf ibsa baase. TPLF'nis ibsa Abiyyiin baase kana hordofuudhaan ibsa irratti baafteetiin jirti. ibsa jaralachuu kan BBC'n afaan Oromoo baase kana isin dhaggeeffachiifna. ammas turtiin keessan nu waliin haa ta'u isiniin jenna. mootummaan federaalaa dhukaasa dhaabuu gamtokkee labsuun loltoota isaa Tigraay keessaa baasuudhaaf sochirra akka ture kan himan qindeessaan ijaarsa waraana raayyaa ittisa biyyaa
Leetanaal Jeneraal Baacaa Dabaleem humnootiin TPLF lola dhaabuuf fedha hin agarsiifnes jedhan. Kaaba Tigraay naannoo Koramii fi Allamaataatti loltoota raayyaa ittisaa lakkoofsaan muraasa ta'an sababoota adda addaatiin achi akka turan taasifame humnoonni TPLF haleelanii barbadeessuudhaaf yaalii guddaa gochaa akka turanis himan. Muummichi ministeera Abiyyi ibsa roobii baasaniin dhukaasa dhaabuu addatti mootummaan federaalaa torbaan lamaan dura bu'aa barbaadamu hin buusne jedhaniitiin turan. Mootummaan ulaawwan deeggarsa namoomaaf jecha banaa godhe irratti dabalateem humnoonni TPLF bakka adda addaatti lola itti fufee jiraachuudha himan. Juntaan diina Itoophiyaa ta'uu mirkaneessaatiin jirra kan jedhan muummichi ministeera Abiyyi Ahmad uummata keenya hunda qindeessinee ni buqqifna jechuudhaan lolli irra deebiin eegaluu akka malu akeekkachiisaniitiin turan. UN'tti ambaasaaddarri US Linda Thomas Greenfield gabaasni waraanni Tigraay babal'achaa akka jiru isaan qaqqabeem isaan yaaddessuu ibsa har'a baasaniin beeksisaniitiin jiru. Waraanni kun itti fufuudhaan dararaa barbaachisaa hin taanee fi duuti akka itti fufu godha jechuudhaan waan isaan yaaddesse ta'uu ibsaniitiin jiru. Waraana kana keessatti qaamoleen hirmaachaa jiran hundumtuu atattamaan waraana dhaabutti walii galanii dhibdee jiruuf fala siyaasaa mariidhaan barbaaduu qabus jedhaniitiin jiru. TPLF'n labsii dhukaasa dhaabuu kan fudhachuu dideef gaaffii nagaa uummanni Tigraay kaasuuf deebii kennuu waan hin dandeenyeef jedhan Leetanaal Jeneraal Baacaan. Raayyaan ittisaa yoomii fi eessatti haleellaa raawwachuu akka qabu murteessee irratti hojjechaatis jira jedhan. Loltoonni mootummaa sababoota naannoo Tigraay keessaa bahaniif keessaa tokko bakka ijaaramuuf malutti of ijaaruuf akka ta'es Leetanaal Jeneraal Baacaa dubbataniitiin jiru. Hoomaan waraanaa kun eessatti ijaaramuu danda'a? Bakki itti ijaaramu aggaammii haleelamuuf lafa hin mijanne ta'uudha qabam. Tariimmoo haleellaa yoo raawwates deebisanii haleeluudhaaf lafa mijataa ta'uu qaba yaada jedhuun Tigraay keessaa bahuudha ibsan. Lola guyyoota muraasa dabran gama kibba Tigraayin godhameen humnootiin Tigraay magaalota akka Koramii fi Allamaaxaa to'annoo isaanii jalatti deebisaniitiin jiru. Gama lixaatiinis bakkoota akka Walqaayitii fi Humaraa to'achuuf lolaa akka jiran mootummaan naannoo Amaaraa ibsa baase keessatti beeksiseetiin jira. Lola adda durummaadhaan humnoonni TPLF humna addaa naannoo Amaaraa fi milishaa naannichaa waliin godhan keessatti qoodni raayyaa ittisa biyyaa maal akka ture ifatti wanni beekamu hin jiru. Sababa kanaan raayyaan ittisaa maaliif akka tarkaanfii fudhachuu dide gaafileen jedhan maarsaalee hawaasaa irratti babal'achaatiin jiru. Leetanaal Jeneraal Baacaan dabalee hojiin loltummaa loltootaan malee rogeeyyiidhaan kan hojjetamu miti jechuudhaan eessaa fi akkamitti tarkaanfii fudhatamuu akka malu ifa akka hin godhamne dubbataniitiin jiru. Lolli godhamu Itoophiyaa akka biyyatti itti fufsiisuudhaaf lola godhamu kan jedhan qondaalli waraanaa kun karoorri biyya diiguu juntaan qabatee socho'aa jiru hin milkaa'us jedhaniitiin jiru. Uummanni Itoophiyaa akkuma amma duraa raayyaa ittisaa cinaa akka dhaabbatus jajjabeessanii waamicha dhiyeessaniitiin jiru. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa dhukaasa dhaabuu gamtokkee labsuun loltoota isaa naannoo Tigraay keessaa erga baaseen booda TPLF Maqalee dabalatee naannicha harka caalu to'annoo jalatti deebifateetiin jira. Daangaan naannoo Tigraay bakka waraanaan dura turetti hanga deebi'utti waraana akka itti fufan dubbi himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa Rooyitersiif himaniitiin turan. Sadaasa dabree waraana mootummaa federaalaa fi humnoota TPLF gidduutti eegalame hordofee teessoo mootummaa naannoo Tigraay kan taate Maqalee gadhiisee kan bahe mootummaan naannichaa ji'a 8 booda torbaanota dura humni waraana mootummaa federaalaa dhukaasa dhaabee naannicha erga gadhiisee booda iddoo irraa deemetti deebi'eetiin jira. Pirezidaantiin naannichaa kan turan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ibsa kamisa miidiyaalee dhaaba dhiyeenya isaaniitti dhiyeenya qabaniif kennaniin ji'oota 8 darban humnoonni mootummaa Itoophiyaa waraana Eertiraa fi milishaa naannoo Amaaraa dabalachuudhaan ummata Tigraay irraan dararaa hamaa gahaniitiin jiru jedhan. Ummata Tigraay akka sabaatti balleessuudhaaf rasaasa
beela, miidhaa saalaa, suukanneessaa fi qabeenya barbadeessuu kan hammateen paakeejiin balleessuu ji'oota 8 irratti raawwachaa tureetis jira jedhan. Ta'us uummanni Tigraay hammeenya irratti raawwateen boquun isaa cabee, hamileen isaa cabee, sodaatee kan bitamu osoo hin taane hammeenyi irra gahe kan qabsoo olaanuuf isa kakaasu waan ta'eef qabsoo isaatiin mirga dhabe deebifachaa jira jechuudhaan dubbatan. Mirgoota isaa hafanis osoo hin sharafamin guutumatti harkatti deeffachuudhaaf qabsoo itti fufaa jirra jedhan. Badiiwwan ji'oota darban raawwatan keessaa tokko lafa mootummaa Tigraay bulchaa ture humnaan weeraruudha jedhaniitis jiru Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el. Lafa kana to'achuudhaaf yeroo dheeraadhaaf qophii gochaa turanii erga qabatanii boodas akka gadhiisan gaafatamanii humna isaaniitti abdatanii didan kan jedhan Dr. Dabratsiyoon ammas irra deebiidhaan lafa humnaan qabattan dafaa gadhiisaa bahaa jenna jedhan. Yoo ta'uu baate garuu akkuma ji'oota 8 dabre goone qabsoofne mirga keenya kabachiifnas jedhaniitiin jiru. Dabratsiyoon ergaa kana kallattiin eenyuuf akka deeman ifa godhaniitiin jiru. Barootaaf mootummoonni naannoo Tigraay fi Amaaraa lafa daangarra jiran kanneen akka Allamaaxaam, Horam, Humaraa fi Kaanis Kankooti jechuun irratti wal falmaatiin turan. Waraanni Tigraay dhalachuun dura lafti irratti wal dhaban bulchiinsa mootummaa Tigraay jalatti bulaa kan ture yoo ta'u, erga waraanni kun ka'ee booda humnoonni naannoo Amaaraa duula dhaalaa yookaan horistii deebifachuu jechuudhaan to'ataniitiin jiru. Dabratsiyoon dhaamsa isaanii kanaan uummanni Tigraay kaleessa uummata Amaaraa akka diinatti ilaalee hin beeku. Har'allee tasuma hin ilaalu, borullee akkasuma jedhaniitiin jiru. Ta'us garuu hoggantoonni naannichaa aangoof jedhanii uummata Amaaraa badiinsa guddaatti galchaatiin jiru jedhan. Uummanni Amaaraa fedha abbootii aangoo kana diduu qabas jedhaniitiin jiru. Uummanni Itoophiyaas badii hanga ammaa gahe keessaa kan harka qaban seera duratti haa dhiyaatanii jedha malee humna biyya alaa afeeree badiisaa dabalataaf qophaa'aa jiruuf tole hin jedhinaa jedhaniitiin jiru. Dabratsiyoon ergaa kana kan dabarsan raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa humnoonni TPLF murtee dhukaasa dhaabuu gamtokkee mootummaa akka carraatti fayyadamanii haleellaa raawwachaa jiru jechuun waraanatti deebi'uu akka danda'u wayita ibsittiidha ture. TPLF'n labsii dhukaasa dhaabuu kan fudhachuu dideef gaaffii nagaa uummanni Tigraay kaaseef deebii kennuu waan hin dandeenyeef kan jedhan qindeessaan ijaarsa waraanaa raayyaa ittisa biyyaa Meejar Jeneraal Baacaa Dabalee yoomii fi akkamitti akka ta'e ibsuu baatanis raayyaan humna TPLF haleeluu akka malu ibsa kaleessa baasaniin akeekkachiisaniitiin turan. Raayyaan ittisaa yoomii fi eessatti haleellaa raawwachuu akka qabu murteessee irratti hojjechaatiin jira jedhan. Mootummaan naannoo Amaaraa gama isaan lafa kan kooti jedhee amanee fi erga waraanni kun dhalate kan qabate deebisee akka hin laannee fi kanaafis humna waraana naannichaa hunda gara adda waraanatti akka duulchisu ibseetiin jira. Mootummaa naannoo Amaaraa ibsa guyyaa 2 dura baaseen uummanni Amaaraa weerara TPLF raawwachaa jiruun adda durummaa fi kallattiin kan miidhamu ta'uu eeree falmiin nuti goonu dhimma jiraachuu uummata keenyaa fi birmadummaa biyya keenyaafis jedheetiin jira. TPLF uummanni Amaaraa waggoota dheeraadhaaf gaafii eenyummaa fi daangaa irratti kaasaa kan ture naannolee raayyaa Allamaaxaa fi Koram irra deebiin weeraree Walqaayit, Xagadee, Sa'atitti Humaraa humnaan weeraruuf yaalii gochaatis jira jedheetiin jira. Kanatti dabalataan humnoonni poolisii addaa naannolee raayyaa ittisaa fi humnoota Amaaraa deeggaruudhaan gara daangaa naannolee lamaanitti bobbaafamaa akka jiran dhagahameetis jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa poolisoota humna addaa isaa gara daangaa naannoo Tigraayitti kanneen ergan keessaa isa tokkodha.